abbaatti amannee abbaatiin dhalchaa jennee ilmatti amannee ilmaatiin dhalataa jennee hafuura qulqulluutti amannee hafuura qulqulluutiin bahaa jennee amannee sakatta'amuun qoratamuun kan hin taanee fi hagamiyyuu qaamaatiin hojii qaamaatiin sadii maqaatiin sadii yoo jenne waaqummaatiin aangootiin tokko kan ta'anitti amannee dabalatas abbaatti amannee abbaatiin laphee jennee laphummaa abbaatiin abbaan ilma hafuurri qulqulluu ni yaadu jennee laphee abbaarraa kan hafe abbaa laphee kabiraan qaban jennee amannee wawald ilmatti amannee ilmaatiin jechatti fakkeessinee jechummaa ilmaatiin abbaan ilmi hafuurri qulqulluun dubbatu jennee ومنفس قدوس أفورا كل كل تمني أفورا كل كل تين أفورم فتأفورا تفكيسني أفورم أفورا كل كل تين أبان إلما أفورا كل كل نجرات جنة من لا تيجوا قالت كان سكتوا من تاني في مرمرون من بركوا كان لندن واقعيو تاوتين سادي جرات جوتين واقعتكوا إني أمنه gargaarsa waaqayyotti amannee dubbii sagalee waaqayyoo barachuu jalqabna. Waaqni uumaan keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu daandii isaa hundumaa kanatti agarsiisu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kanaafis waaqayyo uumaan keenya yoo nu gargaare boqonnaa tokkoffaa irratti waa'ee amantaa maalummaa amantaa isa dhugaa isa sobaa irratti amantaa isa sirrii sirriin ta'an irratti baasnee jiraachuu waaqayyoo fi amala waaqayyoo amma waaqayyo nuuf ibsee hubannee achi boodas mana waaqayyoo keessa jiraachuudhaan boqonnaa lammaffaa immoo seera uumamaa boqonnaa sadaffaa immoo icciitii utubaa amantaa shanan barannaa jechuudha. Akka eeyyama waaqayyootti har'a akka koorsii keenyatti kan barannu amantaa jechuun maal jechuudha? Amantaa jechuun maal jechuudha? Yoo jennu amantaa jechuun jechuma jechisaatti yommuu ilaallu amantaa jechuun jecha afaan Ingiliziitiin haymana amanee kan jedhurraa kan fayyadu yommuu ta'u amanuu amanamuu abdii godhachuu jechuudha. Waan kana sadan of keessatti qabata. Amanuu jechuun immoo maal jechuudha yommuu jennu waaqni addunyaa kanaatiin kan hin jirre irraatii gara isa jirutti kan fide akkasumas immoo kan jiru irraatii immoo gara isa hin jirretti dabarsee kan jiraatu waaqayyo tokkummaa isaadhaaf sadummaa isaatiin jira jedhanii fudhachuudha jechuudha. Amantaa jechuun sammuu keenyaatti olitti kan ta'e sakatta'amuu kan hin danda'amne bira ga'uu kan hin danda'amne ni ta'a jennee fudhachuu jechuun amantaa jedhama jechuudha. Amanamuu jechuun immoo ni ta'a ni raawwatama kan jennee fudhanne sana hojiitti jijjiirree argamuudha jechuudha. Hojiitti jijjiirree sirriidhaan ni ta'a jennee kan fudhatan sana hojiidhaan argamsiisu tagbaaraawii millaas hojiidhaan deebisuu kan jedhamudha jechuudha. Amanamuu jechuun immoo ni ta'a jennee kan fudhanne kan amanne sana maaliitiin hojiitiin deebisuudha inneerra. Fakkeenyaadhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51 haga 58tti foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa jiraata jedhee dubbateera jechuudha. Kanaadhaafis erga kana ni ta'a jennee erga fudhannee booda fooniif dhiiga isaa yoo fudhanne jireenya bara baraa yoo jiraanne ittiin jiraanne inni fudhanne kun yoo fooniif dhiiga isaa fudhanne kun amanamneerra jechuudha. Akkasumas wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti maal jedheera? Kan cuubame kan amane kan cuubame ni fayyaa jedheera jechuudha. Kanaafiyyuu yoo cuubamne cuuphaa sanas amannee fudhanne kana yoo cuubamne argamne maal taane jechuudha amanamneerra jechuudha. Kanaafiyyuu gabaabumatti amanamuu jechuun maal jechuudha ree? Hojiidhaan jijjiiruu jechuudha. Kanaadhaaf dhagaa ergaan abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Roomeetti kan barreesse boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti namni laphee isaatti amanee ni qulqullaa'a afaan isaatiinis raageesse ni fayyaada. Kanaafiyyuu amantaan amanuudha amanuun immoo amanamuun immoo amantaatiin hojjechuudha jechuudha. Kanaafiyyuu hojiidhaan agarsiisuuf hojiitiin jiraachuun kan barnootiin jiraachuun kan barsiisuutiin jiraachuun hiika amantaa irratti kan argannuudha jechuudha. Abdii godhachuu jechuun immoo maalidha yommuu jennu du'een tortoreen bosobboseen hafa yaada jedhu ofirraatii fageessine yoon du'eeyyuu du'aa ka'umsa hin qaba
yoo gidiraan natti baay'ate qormaan natti baay'ate dhibban natti baay'ate iyyuu biyyi koo jireenyi koo mootummaa waaqayyoo irrattidha jennee abdii godhachuu jechuudha. Kanaadhaaf iyyuu qormaata baay'ee nutti fufuu danda'a. Waaqa irraatti adda kan nu baasu, dubbii isaa irratti adda kan nu baasu waan baay'ee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu abdii yoo godhanne garuu waaqa irraatti adda kan baanu hin jiru jechuudha. Kanaadhaaf dhagaa abdii godhachuun maalidha yommuu jennu cimnee kan abbaan aga duraatti yommuu ta'u abbaan keenya qulqulluun Phaawulos gara saboota Ibrootaatti kan barreesse boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti amantaan abdii kan godhanne kan nuuf mirkaneessu waan hin agarre immoo kan nuuf hubachiisudha jedhee dubbata. Amantaa yommuu jennu hiikni isaa inni jalqabaa isa kanadha jechuudha. Hiikti amantaa inni jalqabaa amanuu amanamuu abdii godhachuu kan jedhame isa kanadha jechuudha. Amanuun amanamuu irraatii amanamuun abdii irraatii adda wal irraatii hin baane jechuudha. Warreen kun wal keessa jiru. እነዚህ አንድ ላይ ነው የሚኖሩት አይለያዩም አይቀያየሩም ማለት ነው። አማንታ jechuun maal jechuudha yommuu jennu inni kan biraa immoo amantaa jechuun bu'uuradha jechuudha. Kanas immoo amantaan bu'uuradha. Warreen kaan garuu keenyaa yookaan girgiddaa fi xaaraadha akka jedhame kanaadhaaf amantaan bu'uuradha jechuudha. Amantaarra dhaabbannee warreen kaaniitiin hojjennu. Amantaarra dhaabbannee warreen kaaniitiin finna. Kanaafuu nam tokko waaqayyo waliin jiraachuudhaaf nam tokko mootummaa waaqayyoo galuudhaaf maal qabaachuu qaba? Bu'uura kan ta'e amantaati qabaachuu qaba. Bu'uurri qulqullummaa keenya, bu'uurri jireenya keenya, bu'uurri waaqayyo waliin jiraachuu keenya inni guddaa maalidha jechuudha? Amantaadha jechuudha. Amantaa jechuun ni qabra. Amantaa hiikti amantaa jedhu maalidha yommuu jennu waaqayyo dhala namaa waliitiin dhalli namaa waaqayyo waliitiin daandii inni itti wal qunnamu daandii riqqaa yookaan raqiiq kan jennu kun inni amantaadha jechuudha. Daandiin mana keenyaatii kaanee gara bakka tokkotti deemuudhaaf bakka tokkotti kaanee gara mana keenyaatti deemuudhaaf daandiin bu'uura akka ta'e daandiin hin jiru taanaan deemuun akka hin danda'amne daandiin hin jiru taanaan socho'uun akka hin danda'amne kun hundumaa amantaan hin jiru taanaan immoo waaqayyo walitti wal qunnamuu hin danda'amu jechuudha. Daandii dhibee turuuti yooma daandiin cuccufamerree baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Kanaafiyyuu amantaa jechuun maal jechuudha yommuu jennu amantaan waaqa waliitiin kan itti wal qunnamnu sanyiin addaa hundumtu kan itti wal qunnamu amantaa jedhama. Daandiin kunis daandii lama ta'uusaa amantaan kunis amantaa sirriin taane ta'uusaa asirratti ilaallaa jechuudha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 16:19 irratti waaqayyo ammas akkana jedha. Daandiirra dhaabbadhaa ilaalaas daandiin isheen dhugaa garam akka taates gaafadhaa isheenis garam akka taate beeka erga jedhee booda daandii isheerras sirrii akka taate beeka erga jedhee booda garam akka taate gaafadhaa isheerras deddeebi'a. Jalqaba dhaabbadhaadha daandiirra achii gaafadhaadha ilaalaa booda immoo gaafadhaa booda immoo maalidha beeka erga beekaa jedhee booda immoo maalidha achirra deebi'a deddeema. Sana booda maal jedhee lubbuu keessaniidhaan maal taatu boqonnaa argattu. Erga akkas jedhee booda garuu warreen kaan immoo amantaa biraa maaliif uumanii maalidhaaf bahanii isa jedhuudhaaf immoo maal jedhee isaan garuu achirra hin deemnu jedhanii jedha. Isin guutuu isaa dubbisaa ani garuu darbeen barnoota keenyaaf kan ta'u yommuu ilaalu jecha koo waan hin dhageenyeedhaaf seera koos waan diiganiidhaaf anaanis waan tuffataniidhaaf hojii isaanii akka hojii isaaniitti uummata kana irratti waan hamaan ni dhufa jedhee dubbata. Daandii sirrii kan jedhamte amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Jalqaba kan jedhamte amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Sirrii kan jedhamte amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Daandii sirrii daandii jalqabaa kan jedhamte kun daandii kan jedhamte eenyudha? Amantaadha jechuudha. Jalqaba akka dubbanne namni waaqayyo kan itti wal argatu daandiin sun daandii waaqayyo waan ta'edha jechuudha. Erga kakuu haaraa keessa immoo tokko fudhanneetu ilaalla. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti haga 14tti gara badiinsaatti kan fudhattu balballi bal'oon daandiin bal'oon waan jirtuudhaaf balbala dhibbaa sanaan seenaa. Balballi bal'oo sanarra kan deeman yookaan balbala bal'oo sanarra kan seenan baay'eedha. Gara jireenyaatti balballi fudhattu gar malee dhiphoo waan taateedhaaf
kan galanis xiqqoodha jedhee dubbata. በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 እና 14 ላይም ወደ ጥፋት የምትወስደው መንገድ ወይም ወደ ህይወት የምትወስደው መንገድ አለች ጠብ ይባሜ እስከና ወላነ ጀባ ያስንባ እሺ እራዲያ በነታ ከሰከና ዳንዲ ዴፖፊ በላ ጀዴ ዋይ ማመንታ ከነ ዱበቱ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ቶር በለኮስ ቁዳት ይረዲረቲ ገረ በዲንሳቲ ካን ፉዳቱ በልበል በሎን ዳንዲን በሎን ዋንጅርቱ ዳፍ በልበለ ደባሰናን ሴና በልበል በሎ ሰናራ ካን ሴናን ባይኤዳ ገረ ጅሬኛቲ በልበል ፉዳቱ ገርመሌ ዲፖ ዋንታቴ ዳፍ ካን ገለኒስ ጥቆዳ ካን ሙራሳ ደይተርበታ ዳንዲ ዲፖ የቹን ኩን ፎኒ ዳፍዳቹ ዳንዲ ዲፖ ሰናቲን ሴና የለድበታቹ ዳንዲ ጀልቀባ ዳንዲ ስሪ ዳንዲ ዲፖ ካን ጀዳምተ አማንታ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶዳ አማንታ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶዳ ሰበቢን ሳሙ ማለ ዳፍዳ ጾማ ካዳዳ ጅልቤፈዳ ዋነ የቱ ዳፍዳ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶቹን ዱራ ከንቱርቴ ካወሎምቴ አማንታ ስሪ አማንታ ዱካ ቡኦታ ጀቹ አሪዎስ በረበሰዲ ደምሸን ዋቀዮ ጎፍታን ከይ ፈይሳን ከይ ክርስቶስ ገለኔ ልፍን ሳፋ ያታውቲ እን ኡማ ማዳማለ ኡማ ምት ጀዴ ሮካየቲ አቦቲን ኬኝ ዋቀዮ ኡማ ተውሳ አሪዎስ ደጎንጎሩሳ ኤርጋ በርሲሰኒ ቦዳ ክርስቲያና ከንጀዳሙ ሰነረቲ ማልኑ ደበለን ይርቹዳ ኦርቶዶክስ ከንጀዱኑ ደበለን ይርቹዳ አጋ አኩማ ወጂ ዱካ ቦታ ረጥ አርገኑ ክርስቶስ ራቲ ክርስቲያና የዳምኔራ ሰናቦ ደሞ ኦርቶዶክስ ከንጀዱኑ ስረ ደበለን ይራቹ ጎፍታን ከይፈይሳን ከክርስቶስ ክርስቶስ ጀዳሜ ኑቴን ክርስቲያና ኑ የቺ ሴት ረጁላ ሰናቦ ደርገሲቲ ቦዳ ክርስቶስ ራቲ ክርስቲያና የዳምኔ ዋማምኔራ ጀቹዳ ከናዳፍስ ኦርቶዶክስ ከንጀዱሞ በከ ከነት ነው ከነመ ጀዳ ኦርቶዶክስ የቹ ማለት ቹዳጋ ስሪ ጀቹዳ አፋንሳ አፋን ግሪክ ራቲ አርገም የሮ ተቆ ጅብንሱማ ተቆ ራቲ ካንከ ኦርቶዶክስ ከንጀዱ አንሰባ በራት ተፈካደት ናሞን መቀዱበተን ጀሩ ኦርቶዶክስ የቹን አፋን ግሪክ ሲሄዳች አፋን ግሪክ ማለት ደክሳ ስራታ ስሪ ጀቹዳ ከናዳፍስ ማል ጀቹዳ ረ አጋ ኦርቶዶክስ የቹ ነጋ ማለድ አፍስሪተ የሙ ጀደሙ አመንታ ሰው ጂዳን ከምርከኔሱ ካንከዳቱ ካንጾሙ ካን ኦፍ ገዲ ቀቡ ካን ከሶምና ካንቀቡ ቁልቁሉማ ካንቀቡ ካምቤለ ኤዳፍ ከኛችስ ከኔ ቦቴትን ከዴቡ ባሱ ዋንተ ኤዳፍ ኦርቶዶክሲ ጀዳሜ ዋማሜራች ኦርቶዶክስ የቹን ስሪ ዋንተ ኤዳፍ የቹ ጉባኤ ኒቂያ አረቲ በረበሰዲ ዲዳሚሻን አቦቲ በሰዲ ፍቁደ ሰደትን ከነፍ ከነመ ይወታው በረባፍር ሶዶሚ ተቆሞ ሻካኒስትሮስ ካንጀዳም ፈይሳን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ባከለመት ሂሬራቸው ቁልቁሌት እንደበሮ ማርያም ካንዴስ ናማ ቆፋዳ ማለ ዋቀሚቲ ኢልሚ አባ ዶፌ ኢልማ ማርያም ደሰረም ዶፌ ቡሌ ጀደሞ በርሲሶቲ አቦቲን ኬኝ ዲበለማ መልቲ ቀበማኒ ኔስትሮሲትን ኤርጋ ቃጨራኒ ቦዳ ተዋሂዶ ካንጀዳሙ ዮካንሞ ወሎምን ጀዳኒ ነው ከነኒ ረቾላ ተዋሂዶ እቹኒ ፎኒፍ ዋቁማን ካወሎሜ ተኮ ካንታይ ጀቹዳ ከናዳፍ አሪዎስ ካንጀደሱን ዶጎንጎራዳ ክርስቶስ ፎን ወሊቲን ፎን ዋቁማ ወሊቲን ወሎሜ ረጀዳኒ በርሲሷልቲን ተዋሂዶ ጀዳኒ ረቾዳ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶቹ ነገ ጉባር ተከላለ ዳንዲ ስሪ ዳንጂ ጀልቀባ ስሪ የቹንሳ ከነዳ ቸዳ አጋ አመንታን ኦርቶዶክሲ ዳንዲ ዲፖ በልበለ ዲፖ ጀዳሙኒሼ ከደና ከዳዳ ጾማ
kurnee baasaa waan jettuudhaafidha jechuudha. Sababiin isaas immoo fakkeenyaadhaaf tsooma yoo fudhanne tsooma raajotaa akka xumurretti tsooma gahaadii akka fudhannetti tsooma nanawee akka xumurretti tsooma gooftaa keenya akka xumurretti tsooma duukaa bootaa akka xumurretti tsooma fayyinaa akka xumurretti immoo tsooma haadha keenya qulqulleetti dubaroo maariyaam akka jecha waggaa isaa guutuu waan tsoomnudha. Kun fooniidhaaf maal jedhamedha? Dhiphaa jedhameera jechuudha. Aga daandii balbala bal'oo kan jedhaman immoo amantaa warreen kana irraati adda kan ta'anidha jechuudha. Inni kabiraa immoo amantaa maal jechuudha yeroo jennu amantaa jechuun waaqayyootiin kan gammachiisudha jechuudha. Kanaafis egaa amantaan waaqayyoo kan itti gammadu yookaan waaqayyoo kan itti gammachiisnudha inni irraa. Kanas immoo wangeela Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irratti yommuu dubbisnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Qifirnaahom yommuu seenutti aljaan dhibbaa tokko gara isaatti dhufe isa kadhate, yaa gooftaa ilmi koo lamsha'ee daran cimaan mana ciisichaa keessa yookaan mana koo keessa ciisee jira jedhee itti dubbate. Gooftaan kee fayyisaan kee Kiristoos maal jedhe? Ani dhufeen sii fayyisaa jedhe. Yeroo akkasitti ajajaa dhibbaa kun yaa gooftaa ati mana koo jala galuun anaadhaaf hin malu. Jecha qofa dubbadhu mucaan koo hin fayya. Aniyyuu akka namummaa kootti ajajaa dhibbaa ta'een naati gaditti kan jiranitti nan ajaja. Isaanitti deema yommuu jedhan hin deemu. Koota yommuu jedhan hin dhufu. Kanaadhaaf jecha qofa dubbadhu jedhe. Yeroo mucaan isaas fayyeefi jedha. Kanaafiyyuu gooftaan kee fayyisaan kee Kiristoos maal jedhe? Dhuguma dhugaa isiniin hin jedha. Yerusaalem keessatti namni akkasii hin jiru jedhee amantaa isaatti yommuu gammadu ni arganna jechuudha. Kanaadhaafis namicha kana maaliif itti gammade yommuu jennu gooftaan keenya fayyisaan keessa Kiristoos waan sadii argateefira namicha kanarraati. Amantaa kasoomina yookaan gadaaf qabuu fi ogummaa irraati fudhateera argeera jechuudha. Amantaan mucaa koo naaf fayyisa jedhee biyya biraatii dhufuu isaati. Kasoominni immoo mana koo jalatti galuun naaf hin malu jechuudha. Akkasumas immoo sadaffaa immoo ogummaa kan jedhamu fakkeessee barsiisuudha jechuudha. Kanaafuu namichi kun waaqayyo kan itti gammade maalidha ree? Amantaa waan qabaateedhaaf, kasoomina waan qabaateedhaaf, akkasumas immoo ogummaa waan qabaateedhaaf. Amantaan kasoomina walitiin, kasoominni ogummaa walitiin yommuu ta'u waaqayyootiin kan itti gammachiisnu isa kanadha jechuudha. Inni kabira amantaan maalidha yommuu jennu amantaan hojii hin qabne, hojiin amantaa hin qabne kan duuteedha jechuudha. Kanaadhaafis amantaan hojiidhaan mul'ata, hojiin amantaatiin mul'ata. Kana ta'uu qaba jechuudha. Erga abbaa keenya qulqulluu Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 14-17 yaa obboloota koo namni amantaa qaba hojii gaarii garuu hin qabu kan jedhu yoo jiraate maal isa fayyada? Amma yeroo tokko pheenteen hojiin nama hin barbaachisu waaqayyo nuuf hojjeteera maal jedhanii dubbatu jechuudha. Kanaafuu garuu maal jedha macaafni? Amantaan hojii malee, hojiin amantaa malee hin barbaachisu. Kan duuteedha jedhee dubbata. Amantaa malee, hojii malee, amantaan keenya hojii keenyaatiin mul'ata. Hojiin keenya amantaa keenyaatiin mul'ata. Kanaadhaaf iyyuu amantaa qabaachuun nu barbaachisa, hojii qabaachuun nu barbaachisa jechuudha. Amantaan meeqadha? Tokkittiidha jechuudha. Erga abbaa keenya qulqulluu Phaawulos gara saboota Efesoonitti kan barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti gooftaan tokko, amantaan tokko, cuuphaan tokkodha. Kanaadhaaf iyyuu amantii ittiin isheen sirrii isheen tokko ittiin ishee kanadha jechuudha. Amantaan erga abbaan keenya Yihuudaa kan barreesse boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti amantaan maalidha yommuu jennu yeroo tokko qulqullootaadhaaf kan kennamtedha jechuudha. Kanas immoo Yihuudaan erga abbaa keenya Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti yeroo tokko qulqullootaadhaaf kan kennamte waa'ee amantaadhaaf akka isin qabsooftaniidhaaf isinin kadhadhaa jedhee dubbata jechuudha. Kanaafuu amantaan egaa maalidha? Waaqayyootiin kan ittiin gammachiisnu waan ta'eedhaaf, kan ittiin waaqayyo gammadu waan ta'eedhaaf maal ta'uu qaba? Waaqayyootiin kan itti galateeffannu, kan ittiin kabajnu, kan ittiin ulfina argannu waan ta'eedhaaf amantaan saba tokko amantaan nama biraadhaaf kan kenname ta'uu taane qulqullootaadhaaf kan kenname jechuudha. Amma yeroo tokko namoonni tokko ortodoksiin kan saba biraadha jedhanii kan kennan jiru jechuudha. Kanaafuu macaafni immoo maal jedhe? Qulqullootaadhaaf yeroo tokko kan kennan ta'edha. Amma ortodoksii arrabsine jedhanii isaanitti fakkaate garuu eenyuutiin arrabsaa jiru? Ortodoksonni Oromoon qulqulluu miti jechaa jiru jechuudha. Maaliif?
Macaafni maal jedhe qulqullootaadhaaf yeroo tokko kan kennamte jedhee jira. Qulqulloonni immoo maal dare qomoodhaan, afaaniin, sabaan hin daangeffamu. Kanaafiyyuu amantaan kan eenyuti? Kan hundumaati jechuudha. Waa'ee amantaa har'a galumsa irratti akka baranne kana fakkaata. Kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise waaqni abboolee keenya maqaan isaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama kutaa boriidhaanis kutaa itti aanutti nu ga'u nu haa taasisu. Isa baranne laphee keenya irratti nuuf haa bulchu. Isa dhufu immoo nuuf haa ibsu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.